Hayyega akkasi. Akka biree hoolooti maal gaa keessummaatti ni barbaadu. Inteesuma. Hooloo bishaan maal? Ay mara kon ga. Bishaan mana namni bishaan mana makanna. Ay mara kon. Maaliif gahaadha? Waan biraallee namaa godhu baatu namni bishaan illee dhugaa namni bishaan illee namaa. Yaa meedii simee walumaan teenyee kanatti waliin haa ta'u. Barjaatuma kana biraa ka'u maatana wammataa kana gammadeetiin bira taa'u jiru. Amma jireenya nuyi lafaa kaatee shaayii fa'a namni jechuudha waan nyaatullee namni nyaatee dhugdee fi nama gaafata malee. Hundanii fide gamma kasee haasee nama yeroo haayee Isi gana. Waraanii sidaan jirti. Dhugaan hedduu takkaan si jaaladhani beekta haaluma kee kana ilaalee xinnat tolte. Abshir laala kon qabaante maali mataa kana gubbana jirta dhugaadha namni kamuu namni gartee gara isiiraan dhufe na biratti kabajaa guddaa qabaachuudha. Yoo akka fayyadalee taate yaani hundinuu sodaa fayyadachuuf amma kabajaa qaba namni tokko. hoggaan akka fuula kee kana si ilaaleen naaf taatee amma isiis yaadan baane beekta. Akkamitti akka gisee fuulduraati si ta'ee gisee fuulduraati. Abboon mana gaati yaa bagara biisi kan wallahi. Laa kanatti murteessin meetii abboleessu. Miciyyoon badaqee. Akkanatti murteessine maaliin qaban? Yaani fuula kiyyaan na himamu. Kanaan beekuun Laa yaani fuula kiyyaan na himamu yaani inni akkamatti nama nagaa tokko namni nuu kana laalee beekaa. Akkasuma mi'a. Laal ammaan tan an oggumaan si arkeewu amanni keenyaaf ta'e. Akkatuma inni namatti keessumachiisu addaadha. Laa akka kaasee akka mayyuu kaasee dhibee akka miiree. Gaafa amma tata biraate haa tata teessee namni asuma dhaabeete dhugaadha nama tokko gartee osoo laaltee jechuudha dhugaadha nama akkana laaltee amma anas murteessuu danda'u haa budaa. dhugaadha akkana laaltee anas murteessuu ilma danda'u. namni akkana laaltee fuula raayis ni beektaa jechuudha haala Mana namaatti. jaatu laa murteessini. Murteessin. Awwa malu masjid kana gaya wal beeytanii jiran biyyatti. La isin biyyatti wal beeytanii amala isin beeytame. Halas ka kana maafamo waan isin jettu dhiisi gaa. Waan isin jettu amma dhugatti biratti qabda. Amma waan isin dhageessa. Miciyyoon tun gandatti bargaatu qollee. Gaafa isii laal ree jala deemtuun beeka. Gaafa isii ree tissituun beeka. Bargaa xiqqoo jennaan xiqqoo irraa macarrachaa kan. Isiin tun ammoo amalli isii takaniidhaan beeku fa dhugaadha. Rabbumaan dhaarka bara. Aanimmaan ta'e atis naaf taate sodaa kiyya. Dhugaadha ni Hedduu beeka. bakka hoggaan akkas ilaale bakka qalbiin kiyya das na jetti. Garuu immoo isii gandatti bakka hedduu takka nama gaariidha namaatti walii galti. Bakka barumsa illee baranne barumsatti illee cimtu lamti waan tuffatina. Sanini isii beeka malee atis rabbiin waliin isin haa tursiisuti. Akkanan jiin ka akkana irratti an bargaa hoggaa isii kanatti amma waa beeke. Waan biratti fudhatini takkanaati annama yaani wama gartee yaanuma jiruutiin haasee malee waan biraatti osoo hin ta'in isinillee yaaduma ishee dhagahamuu dubbattee beekata. Ammoo osoo nuti yaaduu waliin baane hoggaanii fi isii wanni jettee gaa. Laala waan akkasii kan na bira hin jiru. Kanaaf hin jeeban. Wanni bira jiran jirtu. Yee akkasii maali namni gaafa nyaata qabda haasa'iiti bira haasa'ii taphadhu. Bara manni haasa'utti jiraati na dhageessa. Namni kana afaan goggogaa nama biran taa'uti. Isi amma ifiifuu maal garre. Nyaatee jira wani. An bara amma nyaataas nyaadhee jira bara ammaan tana magaalaa irraa hin dhufaami. Akka ajaa'ibaatti tributee hin jiraatan nyaatee hin jiraatan. Ayyee gaa eegesin jette gaa waan hin jiru gaa egaa dhamanaati fira ukaanii waan namaan kan deetti waan namaan kan itu. Akkasii saddaa qiyyooma rakkoon qabuudheef. Waan hin jiru gaa egaa dhamanaati fira ukaanii waan namaan kan deetti waan namaan kan itu. Akkasii saddaa qiyyooma rakkoon qabuudheef. Nyaatee jiru. Baay'ee meeqa qabaate nakkanni jiru. Wallahi na beeknu gaa waan daddara tokko wali dhiiftee soo daddara maa jechuun dhageekumaa rakkoo sanaa fudhatte. Wayi lakkoo ishee gana irraa fudhatte hedduu takkaan si dawwalaa ture dalagaa irraan jiraan si jira dalaguma irraan jira bara. Dalaguma jirta. Dalaguma irraan jira. Silaa turtee dhufee silaaleen. Dalaguma Wayi rabbii kana kaa waliin dhufite galata rabbii. Namni biraan gamillee ture walumaa argaa. Barjaa ammaan tana akka hoggaan isii kan laale wallaahi das suna jaabarru eegumaan isii harki barmanni keenyaaf kasaanii kana wal bira. Dhugaadha gaamaan illee beeku waa dhugaa ammas illee ni beekti. Kanumaafuu bareeda dhugaa. Waatti tola. Alhamdulillah baga rabbii wal nugarsiise. Baga rabbii wal nugarsiise bishaan lamaati miti kamree ammaan tana haala jiruutiin wal bartan qaba. Wal barre hajja akka ajaa'ibaatti ammaan tana bakka jireenya gaarii jiraachuu jiraani. Ayyee bareedu maal jettu shaallah waan akkasiitiin baga ilmaa'uu jiru baga sidaa ta'e odis. Akkanuma gaa'ii jirra deemuun tusiraan taane numa yaane gaa'ii maal goonaa miti sida akkuma rabbii godhe haa taatu. Silaa deemanii nama fiitii dheebachuu haamee dheebachuu haama gaafii jechuu maafii jaaladha. Isa kana malee taasisu. Uumaa rakkoon qabu dhiisi bakka itti jiraatutti waan jiruu si tolta. Uumaa maal rakkoo qaba bakkuma hundattuu jireenya. Jireenya bakka. Silaa'uu jireenyi Itoophiyaatti qaalee jiraatiti.
namni jiraachuu hin danda'u. Amma nama biyyarraa amma dhufe fa'aa beekadhu sana. Ati maal kana jireenya irraa gadiitiin jiraachuu jiraaf ta'isa garuu immoo jireenya irraa olii jiraachuu jirta ni beekta. Namni bakka itti beekamu. Hin beekamu. Hin beekamu. Yoo garte malee sitti hin beekamu. Bagbara nu fidee dhiisi. Bagbara nu fidee. Eegi gaafa dhiyoo barnoota murtee kuttee dhiisi. Maaliin deemnee bara feene waraana. Silaa barnoota barattee carraan kana barga bakka gaarii geessee jirti. Ifi gamee waan taasifte nama seenachiiti. Akkasii maatii miti. Aannan hoggaa dige uumaa fi qabatan jaallattu. Waan jedhu waa hundoo waan irra wanta hundi haasofte nama seenaan barbaadini seenaan isa kanaaf uuma asaantu haasofta. Jireenyi moofachuudha malee. Yaani tokkotti galaanni gartee galaanni kun oomicha qaqqabatu osoo hin ta'in namni tokko beekadhu tokkottees kuttee kan nama oliitiif dhugaadha ilmi namaa tokko. Jireenya bareedaa jiraachuudha jechuu barbaadde. Waan biyyaa beeksan beekuudha. Beekuu qaba. Ana akka mataa fayyatti waan biyyaa baatees yoo beekte namni suni ni fooyyee jechuun abdii qaba akka mataa fayyatti. Biyya namaa waggaadha kan jabbar yookaan ilmaan galanii yookaan ilmiin galanii amma immoo dabalata haaree maallaqaan galuu qabdi. Dabalata haaree beekun yookaan biyya namaa waggaadha kan yookaan ilmiin galanii yookaan ilmaan galanii jaanii meemmaakan. Garuu immoo tattile baramte qabeenyaan galuudha. Qabeenyaan galuudha. Jireenyuma bareedaa jiraattee tuma hanga jiraatte san fataa gootee tuma bakka dalagaan teessii mijjootee maallaqa qabaattee gallaan hojii hojjette beekta. Illee waan bareedu dalagataa. Firraa jijjiirte. Akkasii waan miti shaalamaatiin. Akkasuma gabbeetii waan ammaa tana akkasitti mucaa keenya wajjin haasa'aati. Waliis baraddaadhaati. Maaliif hin ta'e? Wayinni fideerba waan nyaattu kamata kan gurguraa. Wayi lakki dhiisi bara haasoo naannummaan tana nyaaddeetiin dhufeen. Haa barta. Achi biraa haayiti isaaniiti. Haaya qaamaa waan turteef. Eeguma reefuutu jira. Ni turteeti. Bal'ifadhuu taa'ee biraa fe'ate amma. Bal'ifadhuu taa'eeti. Takkanaati. Dalagaan hojii bakka asii biraan illee bareedu. Bareedu yaa saddaaqi. Maashaallah bareedu. Maali duuba dalagaan beekadu. Dalagaan biyya namaa takka eegatee yeroo qabdu jira. Takka yeroo qabdu jira. Yaani namni kun dalagaa akkuma haala keetiitiin maaliif yoo ta'e saa 24 dalagaa jira. Saa 24 saa jawaati qorattee saa waati qofaati. Amma jedhaa garteemi. Rabbiin. Amma tolchee. Taai maal. Sitti rakkisee hayya. Rabbiin amma tolchee. Dalagaan biyya bareedduudha dhiisi. Maashaallah. Bareedduudha akkasiiti ganaa wal barreetiti kaaniin dhufa. Wayi sanollee bara ammoo walii manas ni beekta. Waa siroo dhuftee rakkoon qabu. Akkasitti waan hundaaf wajjin jirra. Ayyi. Takkanaati waa takka wanni dhaabattu hin jirtu jechuudha. Ayyi. Isin kaa uuma beektaa sooriti namni yaa beekadhu. Maal namni dhalaan kaa beekadhu inni kun hamaa numa itti beekadhu. Akkaniifi jechuudha. Inni gartee waan wanti jenneefi. Akkaati gurra meettee jira. Egaa. Mitiyoon ijoollee dhalaa fi ijoollee irra laalanii jira. Sana asoosii jala laaluti. Takkanaati. Hayya akkasitti. Takkanaati yaa'iti amma olee. Laga isaa dura amma. Yaani guyyaa tokkoof lama faayoonii fi yaani bakka dalagaatti dhufuus ni dandeessu. Yoonii fi raaftee namni si dubbatu hin jiru. Ammoo an barboo barra itti gaafatamaadha barra mooraa san keessatti. Mooraa san keessatti itti gaafatamaadha fedhu oliin deema fedhu gadiin deema namni maaliif hojjenta naan jiru. Akkasi jaan barbaade dhufuun danda'a maal rakkoon qabu. An beektaa hoggaan mana namaa dhufe sun keessumaa hoggaa. Lala kanuma wayyaa akka jedhe. Agarreetiin koflaata. Oromoon akka jedhe dhageesse nama wal garsiisan malee. Oromoo wal garsiisan malee wal barsiisan jedha. Maaliif nama agartee afaan kee dubbatu yoo caljee kan gartee inni sibira kan taa'u taate saniif eeguu baay'inuu waan inni gartee afaan sumuutti na feelatu isa calqisa godhe isumaa beeka. Kasirraa caljeesse ati sirrumaa caljettee tumatti dhiisuudhaa beekatu. Sii galee. Hayi bara amma yoo caljettees yoo haasoftees duraan baatu beekta nama. Yaani nama keenya dhugaadha yoo caljettees yoo haasoftees duraan baatu kanarraa immoo waan takka dubbatteetuma ofirraa furuudha. Furmaatatti fide. Ani bakka fedhe yoo dhaqe. Bakka fedhe yoo dhaqe haaseetuma qofa. Akkanadha namni jechuun namni jechuudha qoflee taphatu jechuun nama kam wajjinuu ni jiraata si galee. Amma hoggaarree fudhufuu fuullee kee beeka naaf ta'e beeka. Nama naaf ta'e wajjin jabuu naasoo hin sodaadhu jechuu barbaade. Akkasuma maaliif namni tokko beekatu
ana mana akkama taagetti namni tokko harree ka'ee na bira lafa dhufu taate yookaan wal garu taate nama kana ni qorata. Ni iyyaafadha jechuudha. Nama iyyaafate jechuun bareedaadha namaanis wal bartaa nama hedduun illee jechuudha wal bartee walitti dhiyeenya horatuu dandeenya. Takkanaaf isin jaa akkasitti hin keessummaatineeti. Biraa meetaa egaa amma raa godheeti yoo feetes kun shawaara galu feetus shawaara ni jira. Egaa ijoollee namni kan jira kan zamanaa hungaa akkuma gartee nama tokko bira deemu qabu beekadu tottolfateeti yoo gartee laalee gartee daawwitii kan jettee laalee dhiiranii hudhiiti gaadheetti dira osoo akkasillee ta'uu baatu hanga lalaasillee ta'uu baatu amala dhiiraa keessatti dhiirti hanga isitti shaattee numa deemti. Egaa amma duruma fuutere. Ani fuudhe amma dura. Egaa nama shabaabaa mire kanaafuu namni shabaabni tokko yoo ni gartee yeroo deemus shaajeetuma deemu sarara barbaachisa jechuudha.